يا ربي منوف خني أبولي سجاري دقا جعل لا خولي إفقمنوه والجيب بني مودرا خلدان بهاني يا ربي منوف خني أبولي سجاري دقا جعل لا خولي إفقمنوه والجيب بني مودرا خلدان بهاني ربي يجعل جالنا يا إخواني أكا صحاب تدراني أقبل ما فكيساني ورد أبت برقى دي رحماني جلا نوها قدويني يا ربي ميوف خلي أقبلي سكري دقا جعلنا خولي إفقمنوه والجيب بني مودرا خلدان بهاني ميرو دلوغو قرى ربين لفا تربة سمي تربة أمي حالا كان جغرافي كان إسين كون إثيوبيا لجدك أجمرا كارتا قدي قدين إرغين ربين ورمهم نقبوتا ستي كان جدك كون دانغا كوتي نتن دفنا جدك ميشا قبتي ربتي بيجا جرم كاني سچتي جارتي kan keenya sin dhufina jedhee ijaarrate ammas warri immoo humna ndiga jedhu mootummaa irraa buqqiseetan fottoksen biyya ijaarradha jedhee qabsaar kan humna qabutu kana dalagaara malee rabbi irraa haala amma jirutti waan dhufee miti namuma tolfate amma waan namni tolfate biyya waan jedhamu kana adli irra caalsifne haqa irra caalsifne biyya kootii jenne yoo deemne saba kan jedhamu addunyaa irratti jiraannee gaafa akhiraa deemnu kan nu duuka hin deemne yoo caalsine غري كينيا مسلمة كريستانا إبلولا جنة أمانتا كينيا برا جنة دوكا أوتون دابتين يو ديمني ربي فلنمو سبا كينيا فلنا ربي فلنمو بيا كينيا فلنا ربي فلنمو نمو مكة كينيا فلنا لغافين نمي دوكا دان ربي فلچو بربادو يرو هندوما حقا دوكا دابتشو قبنا غري هندينو كان سياسة هاتو كان ديني هاتو نمي آخران لوكال أبتون جرو قبادو مكينيا يو ملكوفنس قبا ملكوفنا يو كوفنس قبا حسابت سين نجو يو كان نبني والاتكاء والبلالفتا والنقر قد أكتا إلالا وانو متدكو غري الآن والبلسا ديمو ركنا الدنيا رتفيد الدنيا ركني سين كبدو قوتنسا ظلميتو وان كان فيدي tokko mootummaa qabate anatu waan barbaade dalaga jedhee deema achumaan warra kaan immoo mirga kana eenyu si kenne jedhee itti qabsa jarris isa cabsee qabata ammas jarri immoo deebisee nama biraa zallama amma haaluma kanaan balaan dhufaa deemaan asirratti kan biraa kan shubahaan jiru namni tokko zulmii ofirraa deebisuun qabsaa'uu dhufa namoonni tokko ay sabaan qabsaa'uun dhowwaadha أشي ظلمي بقى سبني كينيا ميرا ميرا سبان كبساون دوارا كنافو أركا كيني تيني بقى سبان إن كبسوف نجني تيني لالا كميت لالا ما كوني سيكار كتشوكا بميتي دين الإسلام كيست ظلمي إنجرانان كراكا مينو ظلمي كون ديغا مقبا نمي ما جرى رسولي من مات دون ماله فهو شهيد جرى نمي كبينيا سارتي كبساها دو إيه شهيدة آجر من مات دون إرده كبجة سارت نمي توكو قبساها يودوئ شهيد جدما الشيء كنا ما توكو أمني قوتونو كبجني أمتا توكو ديغمي كبيني أمتا توكو ديغمي ألفاني لالا ديني نجدون قبنون حتى أمالي وننو قبسوف نوفي نما براغا دي ديبو دافمو مرغا كينيا ديبي سودافي kun ifatti amma rakkinni guddaan jiru tokko maalin akka jarri nu guban nus dhaqnee gubnaa akka jarri nu arsan nus dhaqnee arsinaa akka jarri nuti taphatan jaratti taphannaa haala bahuun keessa jiraannaani haqa ofii deebisuu miti dubbiin haqa ofii deebisuudhaaf eeyyamama malee nuu sanarra dabarfannee waggaa 400 nu bitanii waggaa 400 itti taphannaa taanaan sanuma maal garaagarummaa qabna gaanuus jaraan garaagarummaa qabnu dabareedhuma wal jijjiirree hojii tokko hojjetaarra malee
equal nuis. Amma kanarraa kan ka'e mirga ofiitii qabsaa'uun rakkinan qabu. Hatta diinal islaam keessatti wanni rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam hojjetan keessaa gaafa Uhud seenaa Uhud yoo dhaqxanii ilaaltan qabsoo Uhud irratti laa ilaaha illallah ol aansuudhaaf ummanni islaamaa qabsaa'ar. Haa ta'u malee alaabaa adda addaa gosa adda addaatiif kennani rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam. Ansaarota keessa bakka lamatti qoodamu Awsii alaabaa tokko kennan, Khazrajii alaabaa tokko qaban. Maaliif ennaan warri kun wal beeku, warri saba tokko keessa jiranu eenyu firummaa waan wal beekanuuf kaayyoon jarri qabsaa'aramu diinal islaamiidhaaf. Garuu saba tokko jala walli jiran wal ijaaranii laa ilaaha illallah alaabaa qabatanii alaabaa kan ammoo kan itti kenne mootii ebaluu miti rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam kenne. Rasuulli kanallee hin diigne maal jijjiiran jennaan sooftuweerii isaa jijjiiran. Sooftuweeriin ergasii sammuu namaa keessatti irra dhaabbatamee lalifamu sanatu rakkina qaba malee Oromoo ta'uun Amaara ta'uun Araba ta'uun rakkina hin qabu. Rabbi xuume kan. Garuu nu Oromoon akkasi jennee Oromummaa wanni jedhamu kun asirratti na hubadhaa. Oromummaa wanni jedhamu, Arabummaa wanni jedhamu, Amaarummaa wanni jedhamu, Itoophiyaawummaa wanni jedhamu hundinuu ilma namaati uume. Hubattanii? Oromummaaf Oromoon adda adda. Oromoon kan ummata Rabbiin uume. Amaarri ummata Rabbiin uume. Oromummaan akkana jedhee garuu kan himataaru namatti mataara. Oromummaan paartiin tokko akkana jedhee hiikaa kennuuf Oromummaan paartiin biraa kennu adda adda. Namoota tokko bira Oromummaan amantaas of keessaa qaba. Amma warra waaqeffataa bira dhaqxanii namni tokko yoo waaqeffataan taane Oromoo miti jedhu. Maal jedhan Oromummaa keessa amantaa galchaniiru. Amma kaan bira immoo dhufnaan yoonaan immoo ka'e Oromummaan namni Islaama hin taane Oromoo miti yoonan jedhe Oromummaan an lalisaaru an dubbataaru anatti uume. Biyya adda addaa keessa yoo dhaqxan lammiin biyya tokko naashinaalizimii jira. Amma kan balaaleffatamu diinal islaam keessatti saba qofaa miti. Naashinaalizimiinis hin balaaleffatamu. Akkuma Itoophiyaawummaan Oromummaan yoo karaa sirriirra hin taane balaaleffatamu Itoophiyaawummaanis karaa sirriirra yoo hin taane hin balaaleffatamu. Wal qixa dubbiin. Kunis saba jedhee kaanis Itoophiyaa jedhee amma rakkinichi sooftuweerii irra dhaabbate sana ejjennoonni aayidiyooloojiin irra dhaabbate ijaarametu balaaleffatamaara malee zaatii isaatii Oromoo ta'uu rakkinan qabu, Amaara ta'uu rakkinan qabu, Araba ta'uu rakkinan qabu. Amma Itoophiyaa jedhaaru Dooktar Abiyyi miti. Mee Itoophiyaa Dooktar Abiyyi jedhanuuf Itoophiyaawummaa Mallas Zeenaawii jedhaa ture, Itoophiyaawummaa Dargii jedhaa ture, Itoophiyaawummaa Liji Iyyaasuu, Itoophiyaawummaa Minilik hundinuu garaagarummaa qabu. Hundinuu jecha Itoophiyaa fayyadamaaru. Garuu Itoophiyaawummaan akkana jedhanii hiikkaan jarri kennaa jiran adda adda. Maqaa Itoophiyaa kanatu hunda bira jira malee Itoophiyaan akkasii kan jedhu nama xuumaara amma. Amma nu Oromummaa jennee yoo dubbannu Oromummaan Oromoo hunda simatu moo Oromoo tokko ol kaasee kaan gadi kuffisu fayyadamaarraa tokko. Yoonan ka'ee Oromummaa jechuun Islaama namni hin taane Oromoo miti deemase yoonan jedhee Oromummaan an fiduudhaaf deemaaru yookaan babal'isuudhaaf lalisuudhaan ittiin deemaaru Oromummaan koo Oromummaa warri kaan jedhan garaagarummaa qaba. Amma Oromoon garaagarummaa hin qabaanne Oromoon akkasi jedhamee hiikaa namatu kennaara. Hiikaa namatu kennaara. Amma kun bishaan burcuqoo kana jira jennaan bishaan burcuqoo kun maalii jedhani yoonan isin gaafadde waan adda addaa natti himtu. Miidiyaan maal jedhu dhufanii mee Oromummaan siif maalii jedhanii maayikisni itti qabu miti? Miti? Yookaan Itoophiyaawummaa jechuun siif maalii jedhanii warri miidiyaa nama gaafatu. Otummaa tokko ta'e maaliif ana gaafattu? Adda adda waan ta'eef laalcha namaa waan ta'eef hundinuu waan ofii amanu anaaf Itoophiyaawummaan akkasi anaaf Oromummaan akkasi jedhee kan dubbataaru waan irratti walii galameef yuuniik waan hin jijjiiramne miti laalcha namaati. Laalcha namaa kana yeroo barbaade rivaayis godhama, yeroo barbaade uumama, yeroo barbaade deemama. Oromummaan
afaan irratti hundinuu walii gala aadaa irratti walii gala aadaa irrattis walii galee aadaa diinal islaam fallisu yoo dhufe deema siyaan aadaa dudubbeetti afaadhaan fudhuu jedha namni muslima ta'e miti rabbiin na wallalchiisaa aadaa hedduutu dudubbeetti afaadhaa an aadaa akkanaan fudhuu dhufa amma waan akkasii keessattis oromummaas haa ta'u Itoophiyaawummaas haa ta'u biyya sin amma jirtan Siwiidiin miti Siwiidiinummaas haa ta'u waan irratti ummanni walii galuu irratti dhaabbachuu qaba. Yaan ummanni irratti walii galuu irratti yoo dhaabbanne gareen tokko deemas jedheen fudhatu. Bara durii Itoophiyaawummaan muslima kan hammatun turre. Namni tokko Itoophiyaa jechuun automaatikaalii ummata nasaaraa ta'uu ture. Kanaafuu nu Itoophiyaawidha jedhee muslimni garaa guuttatee bira dhaabbachuu irratti rakkate. Garuu hiikkaan amma jiru jijjiiramuu danda'a. Haala kanaan kana lamman adda baasuu qabna. Diinal islaam kan balaaleffataaru sabaa miti. Sabni yoomuun balaaleffatamu. Sabummaa kan jedhamaaru kana ejjennoo nu akkas jedhamee qabamu. Nu saba hunda caallaa tokko. Sabni kaan nuyi gadii lama. Nu waan adda addaa waan akkanaa wanna dhufu jiru. Wanna akkanaa wanna ideoloojii addaan jiru kanatu balaaleffatamaa malee ilmi namaa wal qixaa kan jedhu oromummaan akkana jedhu yoo dhufe ilmi namaa hundinuu rabbiin biratti nama caaluutu rabbiin biratti bakka qaba yoo jedhe yookaan immoo ilmi namaa bifaan adda addan bahu waan islaama keessa jiru maqaa islaamummaatiin fakkeenyaaf ilmi namaa wal qixaa sabaan wal maqaa wal balleessuun dhowwaadha sabaa wal dorgomuun dhowwaadha waan islaamummaa keessa jiru tokko dhufe Itoophiyaawummaan akkas yoo jedhe yookaan oromummaan akkas yoo jedhe kan hunda hammatu yoo ta'e wanni kun maqaa sabaatiin waan deemartanuuf hin balaaleffatama wanni jedhamu hin jiru. Sooftuweeriin irra dhaabbate ideoloojiin irratti ijaarame kun ummata hunda walqixa ilaalee ummata hunda walqixa simachuu yoo danda'a ta'e diinal islaam hin balaaleffatuun yoo sana ta'e hin balaaleffatu. Amma kana hubachuu dhabuutu waa hedduu wal keessa laaqee namni tokko waanuma xiqqoolaan wal shakkuu nama baay'ateera miidiyaa irraa haa ta'u siyaasa jiru irraa haa ta'u haala adda addaa irraan argameera. Waan akkanaa sirriitti hubanne namoonni sabaaf sablammoota adda addaa ta'an jaallannees jibbinees obboleeyyan keenya laa ilaaha illallaatiin waliin rabbiin itti nu hidhe afaan jaraa hubanne hubachuu baanne afaan keenya hubatanii hubachuu baatanii hundinuu laa ilaaha illallah namoonni rabbii walitti nu hidhe obboleeyyan keenya. Jama'aan asirratti ammas waa tokko hubadha. Jama'aan diiniidhaaf hojjannaa jedhee garee wal ijaaree diiniidhaaf hojjechuudhaaf tattaaffatu. Jama'aan miinsiidha malee indii miti. Karaa kaayyoo tokko ittiin galma geenyu miinsiidha malee innumtuu zaatii isaatiif jama'aan jannata man seensisu. Namni tokko diiniidhaaf hojjedha jedhee wal ijaaree sabaaf hojjedha jedhee wal ijaaree kan deemaaru kaayyoo wayitiif wal ijaare. Ijaarsi kun kaayyoo wayii galmaan gahuudhaaf malee innumtuu kaayyoo miti. Kaayyoo biraatu jira kan ittiin barbaachisa. Namni garuu kaayyoo sana irraanfatee jamaadhuma kana kaayyoo godhata. Achiin booda nuhiif jara jedhee bakka lamatti wal qooddata. Wal qoodinsi kun immoo diinal islaam keessatti garaagarummaa fidee ummata keenya addaan baasee humna ummanni qabu adda adda facaasaa. Akka lammii tokkotti waan namni gadi dhiphisaa dhufee ganda keessa seenes laaluu hin qabnu. Yoo amma haqiiqaa laalle gaafa nabi Aadam qofata lafuma bal'aa kana irratti rabbiin gadi buuse. Mee ilaalaa qobaa addunyaa kana guutuu maalitti hojjechuudhaaf ammasaa. Achiin booda ilmi namaa bal'ate. Amma biliyoona 7 walakkaa gahe. Itoophiyaan ummanni Itoophiyaa amma miliyoona 109 gaheera. Waggaa 100 dura ummanni Itoophiyaa miliyoona 6 ture. Miliyoona 6 ture. Amma miliyoona 109 waggaa 100 keessatti miliyoona 103 dabale. Mi amma waggaa 100 achi deebi'a.
dudubbetti ammam ture kuma meeqa ta'uuf deemaa haala kanaan ummanni ergasii xiqqoo ture amma ummanni ala ballataa deemuu qabeenya irratti wallaluunis jira waan irratti nyaatamu irratti wallaluun jira anatu bulchaa anatu taayitaa qabaadhaa irratti wallaluun jira haala adda addaa keessatti jira rabbiin ilma namaa ala uumu ilma namaatiin akkuma sila jalqabe inni jaa'ilun fil ardi khaliifa akka jedhetti bakka bu'aa rabbii ta'e adilii addunyaa irratti fiduudhaaf dhufe yeroo hedduu ayaan qur'aanaa dagatamaaru tokko jira rabbiin wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun jedhe ilma namaas jinnis aan kanan uufeef akka jarri ibaadaa godhanii qofaa fi malee kan biraatii fi miti yeroo dubbatama sirriidha garuu ergamaan rabbii kan ergamaa jiran kitaabonni kan dhufaa turani liyaquuma annaasu bilqisti ilmi namaa nama kan jedhamu guutuunsaa haqa irratti akka dhaabbatanuudhaaf haqa irratti dhaabbachuudhaaf ergamaan rabbii dhufan haqa irratti dhaabbachuudhaaf quraanni bu'e haqni immoo liyaquuma annaasaadha malee muslimootaa miti addunyaa guutuudha nama hundaaf qisteen kun haqni kun ummata hundaaf amma qur'aana keessatti rabbiin yaa ayyuhan naas jedha deebise immoo yaa ayyuhal laziina aamanuu jedha ummata islaamaa keessatti yaa ayyuhan naasiin faayiliin cufamee lafa kaa'ameera ummata kaaniin da'awaanis mukaaxabaanis hafeera yaa ayyuhal laziina aamanuunis gadi bu'ee jamaa tokko ta'eera yaa warra jamaa keenyaa ta'eera achi deemaa immoo yaa warra saba keenyaa ta'eera qobatti jamaanas bahee jechuudha dura yaa ayyuhan naas ummata guutuu ture achi aansee immoo ummata guutuu otuma haasofsiisu yaa warra amane jedhee saba kanarraa saba sanarraa wanni jedhamu hin jiru ture innumtu immoo gadi dhibbataa dhufee yaa warra jamaa keenyaa jedhamii hiikkaan kennamee fi wanni hedduun rakkinni argamaa jira akka diinal islaam ballisee yaa ayyuhan naas ummata guutuu haasofsiisuudha yaalutti nus ummata guutuu haasofsiisnee waliin jannata seenuudha malee kaayyoon keenya waa biraatii miti haala kanarratti garaa bal'atanii waliin deemanii walii wajjachuu irratti nurraa waan eegamu irratti tattaaffachuun barbaachisaadha ummata laa ilaaha illallah jedhin ummata ollaa keenya jiru ummata saba tokko waliin taanee jirru ummata haala adda addaa jiru haqqii hundaa haqqii kennee waliin jiraanna malee laa ilaaha illallah zallamne ummata tokko haqqi laa ilaaha illallah yoo dhowwanne bor rabbiin biratti gaafatamuuf deemaarra mee addunyaa kana laala rabbiin samii torba uume lafa torba uume torban haka'anutti mee lafuma tokko laalla jaha ta'anu achi tokko kana yoo fudhanne ilaallu lafa addunyaa kana jechuudha irra guddaansa harka afur keessa harki sadi bishaantu irra jira namni irra hin jiraatu addunyaa kana guuturraa yoo afrikaa fudhanne ilaalle addunyaarra afrikaan persentiin si xiqqoodha persentiin afrikaa keessaa immoo yoo Itoophiyaa ilaalle Itoophiyaanis ammas xiqqaatti Itoophiyaa keessaa immoo Oromiyaa yoo fudhanne Oromiyaan ammas xiqqaatti Oromiyaa keessaa godina Harargee yoo fudhanne isiinis xiqqaatti godina Harargee keessaa aanaa Gursum yoo fudhanne isiinuu xiqqaatti aanaa sana keessaa ganda way yoo fudhanne ammas isiinuu xiqqaatti ganda sana keessaa safara way yoo fudhanne xiqqaatti safara kana keessaa kaaree 200 namni irratti wallalee walajjeessa yoo laalle inuman jirtu jechuudha addunyaa waanuman jirreef biyyi wal fixaara addunyaa kanarra persentii 0.00 leen qabdu lafuma kana immoo rabbumatu uume kaa'e lafni waan rabbiin uume kana irra jiraadhaatii dabarsa kaleessa nama hedduutu maqaa amantaatii wal fixe nama hedduutu waa'ee lafaatii wal fixe wal fixanii qabrii seenaniiru jahannama seenuu jannata seenuu rabbiin eeggataaru haa ta'u malee lafti jirra irratti wal fixan sabni biraa tokko fudhateera yookaan gareen tokko fudhateera yeroodhaaf temporarily itti fayyadamaa jedhamee lafti nuu kenname malee lafti hundinuu kanuma rabbiiti kanuma rabbii ta'u waliin yeroodhaaf waan nuu kenname sana waliin wal jiraannee wal dandeenye
akka waliin nuga waliin jiraanna jedhanii yaaduun waan hin danda'amneef yeroodhaaf waan dhufe kanarratti yeroo dheeraa irratti waan luuz godhanu dalaganii jahannama nafsi namaa balleessanii seenuu jiru. Yeroodhaaf waan dhufe waa'ee sabaa irratti wallalanii addunyaa irratti waan badu waa'ee sabaa kana akhiraa irratti achi furee kan ittiin gaafatamu dalaguun argamaa jira hawaasa keessatti. Kana hunda dhaabbanee akka nama muslima tokkootti akka nama laa ilaaha illallah jedhetti hisaaba kana hunda diiniin keenya maal jedha jenne irra dhaabbannee deemuu nurraa eegama. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam nama sabummaa islaamummaan balaaleffatutti namni waamicha godhe jedhan namni hirmaate jedhan namni kanarratti qabsaa'aa shahiida ta'e du'e jedhan du'a jaahiliyyaa du'ee jedhan. Waamicha kanatti gochuun kanarratti qabsaa'uun kanarratti wareegama kafaluun bara kanarratti jagna sabaati jedhamuu dandeenya. Yoo karaa haqaa hin taane garuu du'a jaahiliyyaati jedhanii rasuulli mirkaneessaniiru. Sahaboonni dhufanii fa'in salla wa maata jedhan fa'in salla wa saama jedhan yoo namichi kun sagades yoo soomes moo jedhaniin fa'in salla wa saama jedhan yoo sagades yoo soomes du'a jaahiliyyaa du'ee jedhan. Amma dubbiin kun hamaadha jechuudha. Nu jannata keenya barbaanna taanaan waan miidiyaan dubbatu waan akka islaamaatti hin madaalamne duukaa ija dunuunfannee duukaa deemuu hin qabnu. Jannata barbaannaan wanni kun haqa keessa jiramoo keessa hin jiru adli keessa jiramoo keessa hin jiru jedha of madaalaa deemuu malee ija dunuunfannee deemuun karaarraa nu baasa. Rabbi irraa baanaan waa hundallee yoo maqaan keenya jagna jedhamne maqaan keenya ol ka'e akhiraatti yoo rabbiin dhabne maal arganne. Kanaafu kana hubannee haala kanaan karaa diiniin keenya nu barsiisuun waliin deemuu qabna. Asirratti ifaan ifatti jama'aa afaan amaaraa dubbatu jama'aa afaan adda addaa dubbatu biyya tokko keessa waliin jiraata laa ilaaha illallah walitti nu hidha obbolummaan islaamaa otuu jiru gargar bahanii ija adda addaatiin wallaaluun sirrii miti. Warri hoogganaa ta'e gara kamirraayyuu balleessuu danda'a nama wallaaluu danda'a garuu laa ilaaha illallah obbolummaan gidduu keessan jiru waan diigamuu miti. Wanni har'a dubbataarru gara kanaanis gara sanaanis namni hedduun hubachuu dhabuu danda'a. Waa'ee sabaaf sabummaa kana walirkaa dhahe nama jiruuf afaan keenyaan qaraana jennaan sabummaa jedhamuu danda'a. Jira haqiiqaa waan jiru bakka hedduu irratti. Garuu furmaanni isaa maalidha? Furmaanni isaa akka miizaanni keenya diinii ta'e hedduu keenya wani dhaabbatu islaama ta'e quraanaaf hadiisa ta'e garaagarummaa jiru yoo guddaas haa ta'u xiqqaas haa ta'u kan magaalaa biraas haa ta'u kan biyya biraas haa ta'u islaamni wal qoodinsi maqaa sabaatiin dhufu nuufis bareedaa miti karaa jannataas nuun geessu. Maaliif nu har'a xiqqoodhaa nu bannaa ijoolleen keenya garuu nu hubattu. Masjida jara kanaa masjida jara sanaa jamaa jara kanaa jamaa jara sanaa waliin jechuun dhufu. Haa ta'u malee kanumaa waliin diinii barsiisuu irratti rakkinni jira. Naan diiniin barachuun namni milkaa'uudha kaayyoon keenya malee afaan ol kaasuu miti. Afaan ol kaasuu barbaannaan qobaatti wal ijaaree hadeemu warri afaan ol kaasuu barbaadu maqaa diiniitiin as dhufuun qabu. Amaariffaa ta'e Oromiffaa ta'e maal haa ta'u afaan keenya ol goonaan haasaa biraatti sun. Diiniidhaaf yaadna taanaan akkuma Zulqarneen afaan 72 hiikamee wal hubatetti afaan lamaan wal bira walii hiiknee wal hubachuu yoo dadhabne rakkinni haqiiqaadhaan jira jechuudha. Kana ifaan ifatti isinitti waan qabuuf rakkinaan keessa beekees hedduu jira jechuu miti. Haa ta'u malee walirraa fagaachuun kun nama biraatiifis qaawwa fida banaa isinis walirraa fageessa. Warri as jirtan itti yaada jamaa kaan irrattis inan dubbadha. Warri as jirtanus inshaallah masjida Najjaashiitti bor naannoodhuma magribaa kaasee sagantaan qaba afaan amaaraatiin achirrattis hunda keessanis isin affeereen jira. Mata dureedhuma kanarratti achiin waliin haasofna. Warri as jirtan akkan ollee adaraan isiniin jedha. Haa ta'u garuu afaan Oromiffaatiin quraana haa hiikkannu. Markaza ijoolleen keenya afaan beektuun haa barattu.
afaan oromootiin da'awaan kan godhamu miidiyaan habanamuu or hojiin adda addaa hawajjatamuu irratti mormaan jiru. Kun waan mormamu miti. Rabbiin afaanuma ummata sanaatiin nabiyyi ergaara. afaan oromiffaadhaan quraanan hiika jennaan adda adda nu qoodannaan siluma rabbi qoodee nu fide maal qoodamna afaan keenya adda baanaan adda adda baane amma kaayyoon keenya diinii wal barsiisuu hanga ta'etti wajjinumaan waliin jiraata tafsiira ala hiikamu afaanuma namni dhagahuuni adda adda nu baan afaan amaaraatiin dhagahaa jedhamu sirri miti yookaan immoo afaan oromootu caala afaan oromootiinis dhagahaa otuu jarri nu batin yoo jenne kunis sirri miti wal keessa deemne afaan lachanuu diiniin wal barsiisaa kaayyoon keenya nama yakkarraa baafne karaa jannataa fuune wajjiniin jannata seenuu malee dorgommii ganda siyaasaa jiru masjida fiduu hin qabnu. Jarris fiduu hin qabnu kunis fiduu hin qabnu sun haasaa biraati. Masjida gaafa bahame waliin dubbachuu danda'ama. Namni paartii barbaade adeeggaru masjidaan alatti. Masjida keessa garuu dhufuu hin qabu waan akka kana. Maaliif asunuma warra jirtan yoo waa'ee paartii finne tokko kan biraa himata kan biraa himata warumti oromoo taatan bakka shaditti baatu. Kaan masjida ala godha waa'ee siyaasa. Ummanni kaanis ala gochuu qaba. Haa ta'u malee akkasin amma jalqabdan markaza ijoollee keenyatti barsiifannuu ijaarrannaa. Yookaan immoo akkuma nu biyyatti jalqabne televezyiinii Hamilton afaan oromootiin ummata islaamaa barsiisa jennee yaanne banannaa jechuun sabummaa miti. Yoo kun sabummaa ta'e haa ta'u. Ummata jannata seensisuudha kaayyoon keenya malee waa biraatiif miti. Amma haqiiqaa yoo laalle biyya keenyatti islaama Itoophiyaa keessa akka seensasii mootummaa jedhutti lakkoofsi mootummaan lakkaa'e harka 100 keessaa harki 1.6 Oromiyaa keessa jira jedha. Ummanni islaama Itoophiyaa guutuurra. Parsantii 51.6 yoo Oromiyaa keessa jiraate ummata kana empower gochuun islaama Itoophiyaa empower gochuudha. Ummanni kun gadi kufennaan islaamni Itoophiyaa kufa jechuudha. Walakkaan ummata naannoo kanaati. Itti aansee parsantii 17.4 naannoo Somaalee keessa jira islaamni Itoophiyaa dhibbarraa. Lammaffaan Somaalee. Sadaffaan parsantiin 11.6 naannoo Amaaraa keessa jiru. Afuraffaan parsantiin 8 walakkaan naannoo Kibbaa jira. Shanaffaan parsantii 5.3 Affaariin keessa jira. Naannoo Hararii yoo fudhattan 0.6 Muslima Itoophiyaa guutuurra. Finfinnee fudhannaan 1.78 Muslima Itoophiyaa guutuurra. Muslimni baha Harargee jiru qofti Muslima naannoo Kibbaa jiru guutuusaa caala. Godinni baha Harargee qobaasaa. Amma hawaasa kana diiniidhaan cimsina jennee yoo yaadnu afaan inni dhagahuun diinii kana barsiifne akka inni diinitti cimu gochuudha malee kaayyoon keenya akka muslimni tokko ta'uuf afaan Amaaraatiin baradhaa jennaan diiniidhumatti rakkina fiduudha. Kaayyoon keenya afaanii miti. Afaanii warri yaadu hojii biraa hojjetu. Namni moo dhugaadhaan diinii yaadu ummanni kun afaan kamiin dhagaha afaaniin itti dhagahuun diinii dhaqanii barsiisanii diiniitti cimsuudha kaayyoon. Haala adda addaa keessatti wanni akkana akka marketingii warri baratan akka beektanutti market segmentation jennaantu jira. Eenyuun target grouping keenya kan nu jijjiiruudhaaf yookaan xiyyeeffachuu barbaannu eenyuun tokko. Warri sun eessa jira? Lammaffaa sadaffaa akkamitti argannaani? Afuraffaa karaa kamiin argannaani? Miidiyaa kanaan haala kanaan. Shanaffaa eega arganne maal jennee itti himnaa? Approachii maaliitiin itti dhiyaannaa? Yoo nama akkana adda baafannee ilaallee itti hin deemne jumlaadhumaan muslima Itoophiyaa jennee successful ta'uu hin dandeenya. Maaliif nama afaanaatti itti himtu kana hin dhageenye duukaa ati hin dubbataarta malee namichi sun jijjiiramaa hin jiru irraa fayyadamaa hin jiru. Haala kanatti yoo dhugaadhaan wal hubanne gaappii kana hiiknee kaayyoon keenya diinii ta'e afaan barbaadeen daawaa hawwadhu wanni guddaan waa islaamaa haa dubbatu an kanatti milkaa haa jennetti yaaduu qabna.